ولا ميوت أنا رتي موت يفونا قدرة أكمل تنو دفتة خمير آرا تتبقى مجرى خنوم تستاب بورية رجالة تدور سيجله خنا عارفين تكشوانا كنا هو ما جن أدلالي سيجله قابين وممكن أجتريس tu jira kuma ta majira ne bai ji atelle ne bai kanamni na mu kai te wannan kun baka ga kai ko don tun jani ittikhadran la jira ne hatta ga fa ta yanta tun jata tanya mu jini khalu la jira ne sigale ne mito ko kai san kai sai mu dufa gari wannan ja kana fu wannan kun ajanda kun mal tauka ba abana uka ba murtes sigale ini tanu sani ga bin tesi debita na fakka Okay, galatomi gafin na debite dugaadha ni beeka gariin ha jaartin tun jaarti teenya miti ja gariin lakki jaarti teenya ja gariin hin barbaannu ja gariin ni barbaana ja dhuga ammoo waa'ee booniyyeetii fi waa'ee ustaaza irratti anaafetillee murteessuu hin dandeenye. Jaalala ustaaza keessa jirtu murteessa. Jaalala booniyyeen ustaazaaf qabdu murteessa. Jaalala maantuutu bultii isaanii irratti nuu taate malee namni biraa tokkollee nu murteessuu hin danda'u. Waan kanaawu haasa'uun feene obsaa dhaggeeffama atis dhiise ammatis rabshaaf deemta. Waan kana haasa'uun feene dhugumaan dhugumatti waa'ee kanas akka jirus haasa'uun feene waan jirtu kanas affanuun barbaade dubbiin tun haa callifamtu dhikkatu sun boodan immoo waan ati tuuti irratti goolamu jira bara. Waan ati tuuti irraan goolamu jira bara. Okay. Haasa'umatti haasa'uutiin goolamu jira bara. Haasa'umatti dubbatteen goolamu jira malee ani haasa'uun barbaanne. Kanaafi warra akkas warra hayyu hujawus warra lakkii haa ta'eessu jawusi tokkollee nu murteessuu hin danda'u waan isaa lama murteessan beeka malee kana nuti keessan gallu kan nuti keessa galuu dandeenyu waan qabnurraa gargaaruu bichaadha galee kanammoo namni tokko murteessuu of course boni amala dhaggeeffatu waan kana ani waan namni duuba hasaasu badee ol baase Hamza Shajjaabir mataan isaatti achirratti waajee jira si galee akka dhugatti waan keessa mataan na banamee jedhee bara yaa ani sayyuun beekutti ani sayyuun beeku mataan na banamee jedhee mataan waan isaa qofan dubbanne waan nama ustaaza jaalatu isa dubbatti dhiyaatutti dubbate si galee waan Hamzaan dubbatu waan isa qofa keessa jirtu si galee wama kana xiqqasho qabbaneessanii sila jaalalateessanii fi taisaa tana asirratti xiqqasho ooffattanii san boodan akka ati bira dheetu inni lammaffaa maaliif Mubaarak siin viidiyoo bahe siin jaa gaafis siin jaa nalaaluuf taaka maal irraa jiraatu siin beekumoo ati jaartii nama guddaa Naim Ibsa maalin beeka Oi me boni ye ko dubbandu me innumti ati jaartii innumti keessisa innumti keessisa nun taane je sun garte Hamzummaan sun boni je sun si baasin jeen dhaggeeffatu ka irras jaalatu Hamza Shajjaabir isma dhugaa akkas je san garte isma wajji jiraatun ta'u je san garte Hamzuma Shajjaabir santu irras jaalata andugaan sitti wallahi wa tallahi isma santu irra jaalalallee akka gargaartantanillee akka waa godhamtanii wal maddii dhuftan namni sin fadu Hamza Shajjaabir andugaan sitti yoo gargaarsallee taate Hamza Shajjaabir dawwalee waliin gruupii kamna wajjin haasonna keessatti hin ofinne borumaan taane mana isaatti dooraara kuma takkeen taane walitti sin buufnee san booda wal maddii dhuftan beeta wajji jiraattan beetan adda baatan irraa macarashaati saboona dubbat Okay, galatoomii ibsa amma wanti jirani beekta Mubaarakis Maammadii bayaanii wajjin hariiroo qabu tana ni beekta. Akkuma si wajjin Maamma bayaan hariiroo qabu isaan lameenitti wal hariiroo qabu maaliif ni beekta ibsa amma dura jechuudha gaafa nuti halkan sa'aa 8 jechuu mana Mubaarakitti gargaarsa bar gurbaan amma dura barbaadee ture booniyyeen nu jalaa fashaleesse malee gargaarsa amma dura bar itti qabameefi ture ni ajajame ibsa yaa boni sana video shitin argifate yaa booniyyeen nu jalaa fashaleesse waan kana attaak nu godhe malee gargaarsi Maamma bayaanii fi Mubaarak gidduu akka gargaaramu duraan jira ibsaa keenya dhageeffadhu amma Mubaarakis karuma sirrii jira atis karaa sirrii jirta garuu immoo wal hubachuu dhabuutu dogongora maaliif namni mana tokko jaaru jitaa waliin saamu jedhan ibsaa keenya maaliif isi atis dhimma Maamma bayaaniif dubbata innis dhimma Maamma bayaaniif dubbata garuu ammoo dubbiin teessan hundi tokko nuufi Mubaarakis atis wajjumaan turre amma wanti jira yaanni tokko kaafte ka ummata keessa jiru irran deebuu kanuma teettisan kana calaluudhaaf ammoo murteessaan waan jaalibsaan jeesani maaliif wanni baan jaalatte rijijjiigannuudha jedhan
dhaggeeffadhu ijoolleen lameen walii taanaan nuti akka hawaasaatti namoonni gurguddaan keessaa waan takka Maammaduma Boyaan sanuu yaamanii waa hunda gaafachuun mirga qaban. Maaliif jaartiin sireedha jaarsaa wajji qabdi malee taggosaati. Gurri abbaa duuba jaan. Si galtee waan kanarratti wal marachuun rakkoon qabu. Garuu dhukkubni bakka qaanyiitiin nama qabe qaanyii fixate jaan ibsa. Ni beekta kana sitti himu. Kanaafi amma ibsaa fi Mubaarakii fi anis atis wanni godhuu qabnu waan isaan gartee barbaadan. Wal mari'annee siif Mubaarak gidduun yoo akka malee wal hubattan waan san dhaamsine maaliif asirratti gargaarsuma isaanii kaati Mubaarakis atis ummata kana jiru bira dhaabbachuu barbaadan namoota hedduutu saayitii qabata. Kanaaf ibsaa keenya atis waan gaarii godhu jirta Mubaarakis waan gaarii godhu jira garuu attaak wal godhuun keessan jiraatullee waan san keessumaan finne akka gara fuulduraatti ijoolleen tun waan barbaadde argattee dubbummaan isaaniitu nu asirraa wal biratti isaan garrume. Maaliif waa garii ibsaa kiyya osoo ifiin tahinitti akkuma quuqaan si dhaabbatutti osuma waa beeknutti waa garii liqimsi abiibii kiyya. Siin jaaladha siin kabaja xiqqisoo silaa walii obsine irra gaarii na fakkaata. Kanaaf wanni ati godhu jirtu wanni Mubaarak godhu jirtu. Amma dhaggeeffadhu Mubaarak irratti silloolii naasa qola. Mubaarak istaan biyyee isa nyaachisaa dhaggeeffadhu. Abbaa fedha seessota tokko inni miidiyaan kabajaa ilaallatu kanatti akkuma fadheetti fillee haqarratti dubbata naqaa fi sigalee maa ooyisuun barbaachisee ati maaliif ooyisee Mubaarak waan kana irra deebi'ee amma waa meeqa jira bara booniyyee tana amma dhaggeeffadhu moraali isiin tuqu jeetu waan namni keessan dhufee nutti katabu waan namni keessan ja'uun booda achitti ajjeesa booda achitti maarree koo booda jedhu wajjin bulu booda achitti itti amantii qajaratti booda akkana taati booda maarree jetti warrummaan hodhaa ol ba'ee maqaa maarreetti qarshii akkanan kana jedhu santu dhufee akkas naan jaan barreeffama baasee si garsiisa booniyyee wallaahi watarlaahi warrummaan qarshii akkana kannina ati waa garii dhiifte kaa ibsaa waa garii nama WhatsApp khela amma sirratti erga booda kana taati booda achitti akkana godhan booda maar wallahi lazim kammo asirra dhufe qarshii akkana kannina jaa no kijiba qarshii TikTok baanas nan beeka dhaggeeffadhu maali bajaajaa kana barbaachise ibsaa keenya ati maal yoo karoorri ta'e jaalib ibsa karoorri kiyya dhaggeeffadha karoorri kiyya tokkoffaan obsine maamma baani booniyee ka walitti fidummoo maallaqa doolaara doolaarri kuma takka wanti kashaadha sii galee waan namni asirraa ajandaatti godhatullee miti suuta karaa keessattiin illee fixuu dandamallee sii galee inni lammaffaan ajandaa maaliif waa'ee booniyyee kana gabbaaftanii irra deebitanii ajandaa manatti ooyifameedha walirra dulaati bas kanas ajandaa kan hin gargaaramin deet ilaalamte kan hin gargaaramin kasumuriin takka hin bu'iniif mee sumuriin waadaa seenan san mee sumuriin waadaa seenan san akkaawuntii hin gaafatanii ibsaa keenya waan takka jira laal Mubaarak waan jee jira ibsaa keenya dhagaye waan jedhe Mubaarak ibsaan eega gartee lole gargaarsa kanatti qabaadha ibsaa wajjin illee dawwalee fiitiin mana isaatillee jiru mana kiyyallee jiru bakka gartee ibsaan itti qabetti gargaaraa ji obboleessa kiyyaa eegalee wal mari'annaa ji akkas jedhee mana cufee deeme atiis hin jirjirin namni mana tokko jaaru citaa waliin saamuu jiran mana keetittis ta'e mana Mubaarakittis ta'e mana ustaazattis ta'e mana booniyyattis ta'e namni gargaaruu barbaade bakka jirtu ni gargaara. Kanaaf ammoo gargaarsa bakka bakka godhuu barbaannu nu hundinuu walii dawwallee Mubaarakii ati ustaazii waliin mari'annee gargaarsa bakkuma takka qabnee gargaarsifna. Ammoo maaliif ajandaa godhatan ka jettu ajandaan godhanne bakka ustaazni jirutti bakka booniyyeen jirtutti Mubaarakis irraa haasee malee kophatti waan ajandaa godhateen qabuun illee si galee kanaaf hin jirjirin ibsaa keenya dhaabbadhuu isin jenna walumaan wal mari'annee deemna waan jaalibsaa ibsaa kana waan tokkoon jaalammaan an dubbii hunda fuularraa hin nama faama ibsaa kiyya dhageeffadhu eriyyaa asirra waliin jirra. Mubaarakillee ol galchi ibsaa Mubaarakillee ol galchi. Waan ati akkanas godha ani faamee jira. Gabaabumatti meeqa eriyyaa tokkotti waan kana dhage waan kana gabaabumatti keessaan dubbanna Mubaarakiinis dogongora uumame arkeetiin ture. Isaanii dubbanne wanni kun akka humna takka deebi'ee uummata kana bira dhaabbannu girgirrii dhiibnee ibsaa kiyya. Waan si Mubaarak jirus duuba sanii naasoo. Dhaabbadhu akkanumatti beekame si galchuu didee jee barra yoon tana maarree waan joosamu haasofsamu dhageenye waan agarree baran. Sagaleen kiyya ni dhagamaa miti. Ni dhagame.
ibsaa yadii famaa wajjin mee yeroo takka mana kana naati Faatimee qotta ibsaa keessumaan mee isin muu beera yaa ibsaa wallahi rabbi sinaa kabajuunaaf naaf kabajamaadha yoo dhimmi biraallee isin jiddu jiraatallee anumaaf jaadha an laal qalbuma wal jaalatte qalbuma wal dheebotte tana yaa habiibii kiyya ji'a ramadaanatillee teettos deemaa jira rabbiin azaa teessan isinaa kabalu laal man kaana fi ooni akii kaana allahu lahu namni gargaarsa obboleessaa isaa keessatti ta'e rabbiilleen akka isaaf ta'ullee hadiisallee walumaan beekna mee qottaa keessaan walii naam mari'attan walii naaf altan yaa ibsaa sagantaan dululleen akkanarraa hin banne yoo ta'es mana keetitti yoo ta'es mana mubaarak sagantaan aladatti qabamtee jirti mee qottaa keessumaan naa walii galaayaa ibsa rabbumaa jaara yoo biruu waa walirraa qaba jecha mudiroo walirraa qabaatan anillee afwan lillahi naa jettanii tiyyata tanatti kanaas tiyyaa ibsa ati tiraa kana rabbiin isin qabaanumaaf isaadha miinaa walumarraa ibsaa kiyya dhiifamaa rabbumaa jaara sagalee kiyya jira keessantu jaarsa alaa qabda keessantu jaarsa jira mustaaf ta'ee jira moo footoo kaa'ee jira dabe footoo kaa'ee jira dabe mubaaraka waan dubbatun qabdu tillee ni si nama wal biraa qabu miti anaaf inni nama dubbii wal biraa qabu miti kaagam beekutti amman isa gaafata tokkoffaa ani ustaazaan yeroo dheeraan dubbataa ture manas kanan bane